sammuun dhala namaa si'aayina hangamee akka qabu fi hanga sammuu keenya danda'uun dandeettii yaaduu keenya hangam mee sammuun kan kee ammam yaada yookaan immoo dandeettiin sammuu kootii hangam jettee qormaata of dhiyeessitee beektaa? kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun miidiyaa siinani deebisuu shaakalaa natti mus hin dagatinaa. Take a very close look at these two photographs. Suuraa kana yoo achii ol garagashinee ilaalle jennee ijaa fi hidhiin garaagarummaa qabu. Kana agarsiisu kanaaf gaaffii sattaanuu qopheessu. Kanaan osoo jiruu dandeettii dhalli namaa qabu garaagaraadha. kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun miidiyaa siinani bocaa fi haala garaagaraa ofirratti namni jiru. Qorataan tiishartii kanarra jiru meeqadha? Deebiinsaa 8dha. Qorataa waliin gidduusaa jiru lamaan kan mormasaa harkasaa lamaaniif jalasaa jechuudha. Muka kana irratti waan addaa maal argaa jirtu? Ariitii sammuu kan keenyaatii fi dandeettii yaaduu waan tokko naannoo keenya hubachuu akkasumas wantoota garaagaraa adda baasanii arguun ciminaa fi si'aayina sammuu keenyaa irratti hundaa'u. Daa'ima argaa jirtan keessaa kaasee hanga kanatti. Toora isa kamtu irra dheeraadha? Sararri abbaa keessaa kamtu dheeraadha? Toora isa tokkoffaa yookaan A ta'a. Kuma argaa jirtu jechuudha. Gaaffiiwwan gaafatamte keessaa kamiin deebiste?
tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jarreen kana keessaa dandeettii fi hangam akka yaaduu dandeessu yookaan immoo si'aayina sammuu kan keetti addattiin baafachuu dandeessa. Sekondii 20 keessatti gaaffiiwwan armaan dura yoo deebistee jetteetti dandeettiin sammuu kee yaaduu isaa olaanaadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan jettan kun miidiyaa Siinan